Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. An Dr. Caalan jedhama. Barnoota fayyaati kanan YouTube kanarratti isin barsiisu. Kana dura waa'ee qoricha vaayigiraatii fi akkasumas ammoo waa'ee durbummaan akkamitti baduu danda'a. Dubarri tokko immoo osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin durbummaan ishii baduu ni danda'a yookiin immoo osoo durbummaa qabdu ulfaa'uu ni dandeessi kan jedhu irratti barnoota isiniif kenninee jirra. Viidiyoo isaa yuutuubii kana jala seenuudhaan daawwachuu dandeessu jechuudha. Barnoonni fayyaa har'a waliin barannu immoo faayidaa walqunnamtii saalaa akkasumas miidhaa fi faayidaa walqunnamtii saalaa. Walqunnamtii saalaan faayidaa akkamii qaba? Miidhaa akkamii qaba immoo kan jedhu sirriitti kan waliin barannu ta'a jechuudha. YouTuubii kan keenya subscribe gochuu hin dagatina isiniin jenna. Walqunnamtii saalaa malee dachee tanarra jiraachuun hagas maraa faayidaa hin qabu jedhu qorattoonni tokko tokko jechuudha. Walqunnamtii saalaa gammachuu miira keenyaa qofa osoo hin taane fayyummaa qaama keenyaatii fi murteessaadha jechuudha. Mukaa'uu irraa jalqabee hanga kaansarii dhukkuba kaansarii ittisuu irratti kan faayidaa qabudha jechuudha. Jaalalleewwan lama warri walqunnamtii saalaa hin raawwanne caala warra raawwatan gidduutti hariiroon cimaan jira. Kabajniif jaalalli isaan waliif qabanis isa kaanirraa addadha jechuudha. Qaamni keenya dhukkubbii ofirraa akka ittisuu fi hirriba bareedaa akka rafnuufis ni taasisa jechuudha. Walqunnamtii saalaa daangaa qabu. Asirratti faayidaa walqunnamtii saalaa daangaa qabu yookiin immoo seera qabeessummaa qabu kan jedhudha jechuudha. Faayidaa isaanitti waliin ilaallaa irra malee walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne faayidaa isaatirraa miidhaa isaatu caala waan ta'eef faayidaa walqunnamtii saalaa yeroo barsiisnu walqunnamtii saalaa seera qabeessa yookiin abbaa manaa fi haadha manaa yookiin jaalallee boru dhugaa wal jaalatanii milkaa'an gidduutti taasifamu jechuudha malee akkasumatti akka waliigalaatti walqunnamtii saalaa akkuma fedhanitti raawwachuun faayidaa qabaa jechuu miti jechuudha. Miidhaa isaatu caala waan ta'eef kanaaf ammaa fi faayidaa isaa diteelii waliin ilaalla. Miidhaa isaas immoo dhumarra kan sirriitti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Faayidaa walqunnamtii saalaa keessaa inni jalqabaa dhukkuba garaagaraa nurraa ni ittisedha. Walqunnamtii saalaa baay'isuun yeroo dhukkuba saalaa dhukkuboota garaagaraa dhiibbaa dhiigaa adda addaa nurraa ittisuudhaaf ni fayyada jechuudha. Akka qaamni baakteeriyaa, vaayirasii fi jarmiin garaagaraa ofirraa ittisuudhaaf ni godha. Dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf ni fayyada. Kana jechuun immoo halkanii guyyaa walqunnamtii saalaa raawwachuu qabna osoo hin taane yeroo murtaa'e wayitti walqunnamtii saalaa yeroo yerootti haala seera qabeessummaa ta'een yeroo raawwanne dhukkuboota garaagaraa nurraa ittisuuf akka dhiibbaa dhiigaa dhukkuba qorraan saaxilamurree ni hir'isa. Inni kan biraa fedhiin keenya akka hin hir'anneef walqunnamtii saalaa ni gorfama jechuudha. Fedhii namni tokko walqunnamtii saalaatiif qabu dhiiras ta'ee dubarri kan dura walqunnamtii saalaa raawwatee fi kan hin raawwanne fedhii walqunnamtii saalaatiif qabu garaagarummaa qaba jechuudha. Haguma dhiirri tokko walqunnamtii saalaa baay'isee walqunnamtii saalaa raawwatu yookiin dubara waliin raawwatu fedhiin isaa dabalaa deema. Akkasumas immoo dubarri dhiira wajjiniin yeroo deddeebiidhaan walqunnamtii saalaa raawwattu fedhiin ishiin walqunnamtii saalaatiif qabdu ni dabalaa jechuudha. Kanaaf fedhii keenya akka hin hir'anneef akka dabaluuf ni gargaara. Yaa'insi dhiigaa gara nafa saalaatti taasisuun akka yeroo hunda nafni saalaa dubaraaf lallaafu ni taasisa. Yeroo kana immoo gogiinsa naannoo nafa saalaa dubaraa jiru sani ni xiqqeessa. Dubarri suni akka fedhii godhattu ni taasisa jechuudha. Walqunnamtii saalaa yeroo hundumaa raawwachuun akka dubartoonni fincaan isaanii to'ataniif ni gargaara jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatamu miirri dubartii fiixee yeroo miirri dubaraa baay'ee dabalaa deemu maashawwan naannoo gadaamessaa jiran waan kottooffatanii fi dhiibbaa kana dandamachuun yeroo miirri gadaamessaa fedhiin dubaraa dabalee miirri gadaamessaa ni kottooffata. Kun immoo jabeenyi yeroo gadaamessi isaanii kottooffatu kunis humna fincaan to'achuuf fayyadu akka oomishu ni gargaara jechuudha. Fedhiin dubaraa
yeroo walqunnamtii saalaa raawwattu fedhiin ishii ni dabala yoo ta'e miirri baay'ee guddaan waan itti dhaga'amuuf inni kun immoo fiixeen gadaamessaarraa yeroo kottoonfatu qaama fincaan keenya to'achuudhaaf yookiin immoo qabachuudhaaf nu gargaaru oomisha jechuudha. Akkasumas immoo sa'aatii walakkaatti nyaata kaalooriinii hedduu bulleessuu danda'a jechuudha. Akka sochii qaamatti illee tajaajiluu danda'a. Yeroo kana dubarri tokko dandeettii ishee fincaan qabachuudhaaf ta'u qabaachuudhaaf qabdu tokko ni dabalaa jechuudha. Garuu walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne seeraan ala kan raawwatamu dubara sana irratti hafuufee fincaan ishee irratti miidhaas qabaachuu danda'a jechuudha. Kanas miidhaa isaanii diiteelii boodarra kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dhukkubbii yeroo laguu ni ittisa jechuudha. Dubarri walqunnamtii saalaa deebitee san dura raawwachaa turtee fi kan hin raawwatiin yeroo marsaan laguu itti dhufetti miirri walqixa ta'e ittiin dhaga'amu jechuudha. Dubara kana dura walqunnamtii saalaa raawwattetti yeroo marsaan laguu itti dhufu dhukkubbiin itti dhaga'amu xiqqaadha. Kan dubara garuu walqunnamtii saalaa hin raawwannetti yookiin immoo baay'ee raawwattee hin beeknetti yeroo marsaa laguu dhukkubbiin sirriitti itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa raawwachuun dhukkubbii yeroo laguu ni ittisaa yookiin ni hir'isaa jechuudha. Inni kan biraa faayidaan walqunnamtii saalaa keessaa dhukkubbii ni xiqqeessaa. Walqunnamtii saalaa akka ajjeeftuu dhukkubaa yookiin peen kiilar gargaaruu waan danda'uuf yeroo raawwannu miira fiixee xumuraa irra ga'uudhaan yeroo walqunnamtii saalaa raawwannu miirri baay'ee gammachuu ta'e waan namatti dhaga'amuuf yeroo kana immoo gammachuun baay'ee namatti dhaga'ama yoo ta'e dhukkuboota qabnu akka dagannuu fi yookiin immoo akka hir'isuu fi ni gargaara jechuudha. Inni kan biraa dhiibbaa garaagaraa irraa nama baraara. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwatamutti dhiibbaawwan dhukkuboota dhiibbaa adda addaatiin fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa fa'aa dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin dhufu ni xiqqeessa jechuudha. Walqunnamtii saalaan keemikaala oksitoosinii jedhamu madduuf keemikaalli kun immoo cinqii fi mukii garaagaraa irraa ittisuuf ni fayyada. Dabalees waa dafanii irraanfachuu irraa nama ni baraara jechuudha. Namni walqunnamtii saalaa raawwatu miira gammachuu horata waan ta'eef inni kun immoo akka dandeettii waa yaadachuu isaa dabaluu ni taasisa jechuudha. Hirribaaf ni fayyada. Yeroo walqunnamtii saalaa keemikaalli meelaatooninii jedhamu waan maddisiisuu fi keemikaalli kun immoo hirriba sirnaan akka rafnuu fi nu gargaara jechuudha. Kanaaf namni walqunnamtii saalaa raawwatu yookiin dubarri dhiirris ta'e walqunnamtii saalaa yeroo raawwatu tokko hirriba gaarii akka rafuu fi ni fayyada jechuudha. Inni kan biraa umurii namaa ni dheeressedha. Keessattuu namoota umurii isaanii waggaa 45 olitti ta'etti akka umuriin isaanii dheeratuu fi ni gargaara jedha. Umurii namaa kan namaaf kennu Waaqayyo jedhamus garuu miira gammachuu namaa kenna waan ta'eef walqunnamtii saalaa gammachuu yeroo sii kennu kanatti namni gammadaa ta'e tokko akkasuma fayyummaan isaa dandeettiin inni umurii yeroo dheeraa to'achuu jiraachuu osoo hin dulloomin turuuf ni gargaara jedhame jechuudha. Bifa gaarii akka qabaannuuf walqunnamtii saalaa ni tajaajila jechuudha. Dubartoonni yeroo hundumaa walqunnamtii saalaa raawwatan warra hin raawwanne caala bifa nama hawwataa ta'e ni qabaatu jedhama. Bifa ni bareedu warri walqunnamtii saalaa dubartoota fa'aa biratti walqunnamtii saalaa raawwatan jedhama. Garuu dubara hunda biratti miti. Wanti kun dubartoota muraasa biratti ta'uu danda'a. Dhaabbii bareedaa akka qabaannu godha. Dubartiin walqunnamtii saalaa hin goone qaamni ishii dadhabaa deema akka jaartii ta'etti qaamni ishii adda adda bibittinnaa'u foon ishii roofuu waan garaagaraa kun uumamuu danda'a. Boca sirrii ta'e akka qabaannuuf ni gargaaredha. Shamarran biratti keessattuu dubarri walqunnamtii saalaa raawwattu akka bifa bareedaa qabaattuu fi boca bareedaa qabaattu ni tajaajila jedhama.
Faallaa kanaan immoo miidhaa mataasaa danda'e ni qaba. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yookiin seera qabeessummaa hin qabne miidhaa garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Walqunnamtii saalaa keessattuu nama wal jaalatanii fi waliin amanamaniif baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa hedduus qabaachuu danda'a. Garuu faallaa kanaatiin walqunnamtii saalaa namoota hin taane wajjiniin yookiin immoo daangaa hin qabne walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne tokko yeroo raawwannutti miira gaabbii booda duubatti hin deebine tokko keessa nu gashuu danda'a jechuudha. Bultii keenya diiguu danda'a. Fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa seera qabeessummaa hin qabne kan dhiirri tokko dubara baay'ee wajjiniin raawwatu yookiin immoo dubarri tokko dhiira baay'ee wajjiniin raawwattu dhukkuboota garaagaraa dhukkuboota irraa fayyuu hin dandeenye akka dhukkuba HIV eedsii vaayirasii tiruu fi kanneen kana fakkaataniin qabamuu nama akka dhukkubni kun nama akka argatu ni taasisa jechuudha. Kanneen akka dhukkuba cobxoo fantoo dhukkuboota baay'eetu jira kan walqunnamtii saalaatiin daddarbanii isa kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne akkasumas ammoo dhiirri tokko fi dubarri tokko bultii waliin ijaarratanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yeroo mana tokko keessa jiraatanitti fedhii walqunnamtii saalaa barbaadaaf jecha dhiirri tokko dubara biraa bira deemuun osoo haadha warraa qabu yookiin haati warraa tokko abbaa warraa odoo qabdu dhiira biraa bira deemuun bultii isaanii diiguu danda'a jechuudha. Inni kun miidhaawwan walqunnamtii saalaa qabanii keessaayi. Akka waliigalaatti faayidaa walqunnamtii saalaa irra deebinee yeroo ilaallu gabaabsinee yeroo ilaallu dandeettii dhibee dandamachuu qaamaa yookiin madiinummaaf ni fayyada. Fayyummaa onnee keenyatiif ni gargaara. Dhiibbaa dhiigaa akka to'annuuf ni gargaara. Miira dhukkubbii adda addaa nurraa ittisuuf ni tajaajila. Akkuma dura isin barsiin hirriba gaarii akka rafnuuf ni tola. Dhiphina sammuu hamaa nurraa ittisuuf ni fayyada. Siyaa'inaa fi dandeettii waa yaadachuu keenyaa ni dabala. Ulfaatina qaamaa madaalawaa ta'e akka qabaannu ni godha. Ofitti amanamummaa ni dabala. Carraa dhibee kaansarii fi dhibeewwan tokko tokko ni hir'isa. Kaansarii xannachaa fa'aa nurraa ittisuuf ni danda'a. Dulluma ni hir'isa. Keessattuu namoota umuriin isaanii 45 ol ta'anitti jechuudha. Rakkoo fincaan qabachuu dadhabuu dubartootaa ni hir'isa. Keessattuu dubartoota umuriin deeman biratti jechuudha. Fayyummaa qaamaa saalaa akka qabaannuuf saala kan dhiiras ta'e kan dubaraaf ni gargaara. Dhukkubbii sammuu sammuun yeroo itti cannaqamanii eenyuudhaan dhukkubbii sammuu garaagaraarraa ni fayyisa. Rakkoolee walqunnamtii saalaan waliin wal qabatan kanneen akka ka'uu dadhabuu qaama saalaa yookiin fedhii dafanii xumuruu fa'aa ni fooyyessa jechuudha. Dhiirri tokko walqunnamtii saalaa deddeebi'ee raawwatu qaamni saalaa isaa ka'uun qaama saalaa kan dhiiraa deddeebi'ee raawwatuu fi kan hin raawwanne waladda jechuudha. Kan dhiira raawwatu qaamni saalaa isaa akka sirriitti ka'u fa'aa ni gargaara. Fedhii dafanii walqunnamtii saalaa xumuruu dhiirri walqunnamtii saalaa raawwatee hin beekne fi raawwatee beeku waladda jechuudha. Inni raawwatee hin beekne fedhii qaama saalaa fedhii inni qabuu fi dafee xumuruu danda'a jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu sanitti dhiirri kan dura walqunnamtii saalaa raawwate garuu fedhii walqunnamtii saalaa yeroo raawwatutti fedhii isaa dafee osoo hin xumuriin turuu danda'a jechuudha. Dubarris akkasuma fedhii dubara kan raawwattee beektuu fi raawwatiin waladda jechuudha. Fedhii dheeraa qabdi jechuudha kan raawwattee beektu. Inni kan biraa carraa dhalaa argachuuf ni dabala. Dhukkuboota akka iddoo birootti argaman keessoo gadaamessa adda addaaf ni hir'isa. Hariiroo wal amanuu jaalala cimsuu wantoota kanaaf ni fayyada jechuudha. Walqunnamtii saalaa faayidaa hedduu qaba. Walqunnamtii saalaa daangaa qabeessi kan seera qabeessummaa qabu fi kan abbaa manaa fi haadha manaa yookiin jaalalleewwan gidduutti raawwatamu faayidaa hedduu qabaa jechuudha. Namni suni akka sirriitti jaalala walii cimsu abbaa warraa fi haati warraa jaalala walii akka sirriitti cimsan bultii gaarii akka ijaarratanii gammachuu walii kennaniif faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Faallaa kanaan immoo
walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yookiin seera qabeessummaa hin qabne miidhaa baay'ee nurraan geessisuu danda'a jechuudha. Barnoonni nuti har'a irratti waliin baranne faayidaa fi miidhaa walqunnamtii saalaa kan jedhudha. Yuutuubii kan koo sabiskiraayib godhaadha. Barnoota fayyaa kan biroollee hedduu qabannee dhufna waan ta'eef irra deebitanii dhaggeeffachuus qabdanii wantoota viidiyoowwan kanaan dura raawwanne isinii fi maxxansine irra deebitanii dhaggeeffachuus ni dandeessanii. Gaaffii qabdanii karaa koomentiitiin nuu kennuu hin dagatinaa isiniin jenna. Fayyaa ta'a.